Awwaalcha nama kanaaf namni waan manatti hafee hin fakkaatu. Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Babeetii Yoobsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Eeyyeegaa seenaa bareedaa bashannansiisaa fi barannoo kan namaaf ta'u qabadheen dhufeeti jira. Hanga xumuraatti na waliin turaa. Jiraatti moo du'aatti? Yookiin awwaalcha nama kanaaf namni waan manatti hafe hin fakkaatu. Kan nama ajaa'ibu garuu nama hamma kana keessaa kan boo'aa jiru nama sadiin caalu yookiin namoota murtaa'ee jechuudha. Warri kaan boo'aa turanii dadhabanii laata kan jedhus gaaffii namoota odeeffannoo fi dhimma sana keessaa hin beekne ta'eera. Eeyyeegaa boodarraa boo'uuf humna buufachaa jiru kan jedhullee gaaffiiwwan adda addaa namoota keessaa galcheera. Keessaa kiyyattis yookiin namoonni akka koo gaaffii isaanitti uumee xiqqoo ture yoon ilaalu sababiin boo'uu dhabuu jara kanaaf natti hin mul'anne yookiin natti hin fakkaanne. Maaliif akka ta'e garuu baruu hin dandeenye. Waan gaaffii natti ta'e kana adda baafachuuf nama cinaa kiyya jiru tokko gaafachuun dirqame. Inni immoo kolfaa jira. Nama du'aa nama irratti kolfuu kana hoo hin gaafadhu jedhees callisuu filadhe. Maal bineensi kun immoo seexanaaf ergaa dhufuu hin hafu jechuudhaanis keessatti deebi'ee gungumaa ture. Gaaffii koof of harkatti qabadheera. Osoo deemaa jiru dubbii wayii gurra na bu'e. Namoota wayiitu dubbii mana ajaa'ibe kanarratti osoo dubbataniin dhagaye. Tokko sababa callisuu namootaa gaafata. Kan cinaa jirtu tokko immoo ni deebifti. Nama kanatu nama isaaf boo'uu dhabee miti. Garuu akka dhaammatee du'eedha. Namni jiraatti naan taane gaafa du'a koo naaf hin boo'in. Kan kanarra darbee naaf boo'ee osoo hin turiin gara koo dhufu. Kan dhalcheen guddatiiniif kan facaaseen margiiniif eeyyeen firas haa ta'u alagaa kan na jaallatus ta'u kan na jibbu hunduu kana dhaga'u. Jiraa kootti naaf hin taane gaafa du'a koo imimmaan sobaa naaf hin buusiin. Yeroo lafarra jiru kan naaf hin dhiigne yeroo lafarraa deemu lafarraa naaf hin gangalatiin. Kan jiraachuu koo jibbu immoo kolfee haa gammadu haa dhiichisus jedhee hafuura dhumaa baafatee jira jettiin. Yeroo kana afaan isaa qabatee hafe. Namichi xiqqoo ture ammas sagalee isaa dubbiin kun hadoolche akka qofa'uu tokko ta'ee qarachaa gaaffii dhumaa yooma namni kun akkana jedhee du'es namni hunduu akkamiin hojiirra oolchuuf dirqame silaa innoo deemeera maaltu isaan gaafataa. Fakkeessumaaf illee hin boo'anii gaaffii uumeera. Tokkorraa tokkotti yoo darbes haasaa fi oduun namootaa akkuma walitti fufeen nama awwaala deemu osoo hin taane nama bashannana deemu fakkaatee hunduu mul'ateera. Addumaan immoo firoonni isaa akkamiin obsanii ilaaluu jedhes gaafata. Namni kun yeroo lafarra turetti waan inni abaare abaaramaa kan inni eebbises kan eebbifame ta'a. Kanarraa kan ka'e arrabni isaa gurraacha jedhu. Namoonnis edaa kanatu nama afaan qabe yookiin afaan cuqqaale. Kana gaafa lafarra jiran namaaf hin taane gaafa lafarraa godaanan lafarraa namaaf hin gangalatiin kan jedhan kunis dhugaa ta'uu namoonni hedduunis ni amanu. Anis itti amaneera. Afaan qofa miti miila namaa qabee awwaalchayyuu nama hambisa. Kanaaf dhufanii boo'uu dhiisuu osoo itti taane kana hundarraa darbanii dhufuutu nama ajaa'ibsiisa. Eeyyeegaa seenaan kun seenaa dhugaa fi seenaa hawaasa keessa jiraannu hunda keessatti guyyaa guyyaadhaan raawwaturraa kan fudhatamee fi kan waraabame waan ta'eef hubannoof beekumsa bashannanaa fi akkasuma xiyyeeffannoo fi abdii murannoo wal gargaarsaa fi wal hubannaa yeroo lubbuun jiranii kan of keessatti haammatedha. Awwaalacha nama kanaaf namni waan manatti hafeen fakkaatu. Jiraatti moo du'aa? Galatooma.